mootummaan har gabaabachuu danda'a. Namoonni qabeenya qabanii garuu baay'eef baay'eedha. Namni rakkataan tokkollee daandiirra jiraachuutti sarran jiru. Kanaafuu tokkoon keenyaaf jiraachuu dandeenya jaalalaan jechuudha. Jaalalaan. Abbanni kun Oromiyaa keessatti asii darbeet Oromiyaa keessatti yoo waaqni nu gargaaree jechuudha. Oromiyaa keessatti rakkatoota akkasii daandiirra ijoollee jiraatan jechuudha. Sassaabnee akkas jechuudha gargaaruu barbaanna. Akka of dandeessan danda'an immoo wanna baay'ee gochuu dandeenya. Jireenya fooyya'aa jechuudha. Wanna hundumti keenya wanna qabne kan hin qabneef yoo kennine xinnoo haa ta'u jireenya fooyya'aa nama biraa jiraachisuu dandeenya. Ji'a lamaa fi torban lamaan koo jimaata dhufu. Iddoo mana kanatti galee. Ilmoon dhalanuu akkatti nama jiraachuutu gisee kan. Dhugaadhaanaaf ilmoon dhalanuu akkatti deeggaraa ofii geessee nama jiraatu. Kunoo jaartii kana wajjin nuti iddoo tokkotti galle. Ilmoon koo coggaarraa koo sanaallee aannan nuu karaa yaa'eeti. Aannan dhuunaa waan nu barbaachise kiniinii nuu bitaa. Ganama qursiin keenya hin dhabu. Misiin keenya hin dhabu. Urbaanni keenya hin dhabu. Kan irra raafna algaa. Siraashii, tiraasii, mindilibsii. Uffata immoo hamma deemu numa nuu fidee nu xuusa. Nuti amma addasii kan duraatu nu ga'ee alamii keessa jirran jedha. Godhanii jiru bishaan buusanii naa kennu inni daaraa na baasaa kanarra maallaa godhu qoonqootti naa laatu kanarra maallaa godhu na keessaa bahee maallaa godhu biyyaa bahee biyya orma Addis Ababaa duwwa dhaloonni koo isaan dheedhee biyya ormaatti hafeetan naqatanii bineensa na nyaachisanii imimmaanuma kunoo jalachuu na jaamse ilmoo koo. Waan arganne yaanne jiraanna bullee namni yaanne jiraanna achiin inni namne nutti himet as dhufneyyuu inni nu galchee asitti baay'ee waa'ee seeraan jiraachaa jirra. Waan gaafannu uffata seenaan nyaata saatii keenya nyaanna caammaa namni yeroodhaan nu bita waan hunda jechaadha nu bitan seeraan baradhee boruuf akka nama gaarii ta'e akka isaanitti nama radda'uun barbaada. Wayin mana dhabdee bahuu dandeessa wayin quuftee bahuu dandeessa. Namni baay'ee quufee bahuu danda'a. Namni tokko immoo dhabee bahuu danda'a. Waan nyaatu yoo waan dhugu yeroo dhabu alatti galaa suusii jammaraa. Suusii kan jammaran immoo qorraafi. Namichaa miti gooddanyoo tokko jira awwaaroo bulaa ture manaa baanee. Amma iyyuu na waamee asitti galinaan jedhee. Amma seenaa kamuluu jijjiiraan jira. Dhaabbanni kun erga hundaa'ee reef ji'a sadiidha. Hojii inni hojjete garuu hojii boonsaa, hojii ajaa'ibsiisaa, hojii nama birattis ta'e waaqa biratti fudhatamaaf galata guddaa qabu hojjete. Tokkoon ijoollee daandiirraa gatamtee haata abbaan manaa baasanii alatti gatanii jiran kana ofitti fudhatee of biratti galchee kunuunsee nyaata kennee fi jiraachisaa jira. Darbee immoo maanguddoota yeroo umurii maanguddummaa isaaniitti deeggarsa barbaadan kana garuu bahanii ala jiran kanas ani isiniif jira jedhee ofitti fudhatee deeggaraa jiru kana nuyis bukkee dhaabbannee deeggaruun gahee keenya ta'a jechuudha. Ijoollee alaa fidan kana immoo of biratti fudhatanii nyaachisuu yookaan obaasuu qofa osoo hin taane ijoollee kana boor of dandahanii abdii biyyaa akka isaan ta'uu dandahaniif tokkoon carraa hojii saaquudhaan lamaan immoo ogummaa barsiisuun isa guddaati jechuudha. Ijoolleen kun as keessa taa'anii nyaachuuf dhuguu yookaan daandiirra ka'uu qofa osoo hin taane carraan hojiillee saaqamee fi ogummaa adda addaa baratanii ogummaa baratan kana immoo ogummaa isaanii hojii hojjetan kana gabaatti baasanii gurguranii
akkaawuntii dhuunfaa isaanii bananii fi akkaawuntii isaanii irratti of danda'uu akka isaan danda'an maanguddoon kunillee akka isaan ijoollee kana kunuunsan waan guddaadha asitti kan hojjechaa jiru jechuudha. Darbee dhaabbanni kun dhaabbanni tola ooltummaa magaala keenya qofaatti miti kan hin daangeffame Amboof naannoo isheerraa kan akka keessanii kan wajjin ayyaana kabajaa kan rakkate bukkee dhaabbachaa hojii boonsaaf ajaa'ibsiisaa hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf nuyi akka waajjira dhimma dubartii daa'immaniif dargaggoota bulchiinsa magaalaa Ambootti yaadaanis ufnee deeggaruudhaanis bukkee dhaabbachuun har'as boorus waliin jirraa jechuun barbaada. Ayyaana qillee bara 2013 sababeeffachuudhaan dhaabbanni tola ooltota daa'immaniif maanguddoota Amboo sagantaa kana qopheessee asirratti nu affeeruu isaatiif maqaa koo fi maqaa bulchiinsa magaalaa Ambootiin galateeffachuun barbaada. Daa'imman gargaarsa hin qabne akkasumas iddoo adda addaatti gatamanii jiran osoo baajeta gahaa hin qabaatiin otoo bakka hojii gahaa hin qabaatiin namummaa irraa ka'uudhaan jaalala namaaf qabu agarsiisuudhaan dhaabbata kana fakkaatu asitti hundeessanii nutis dhufnee akka isin ilaallu carraa kan nu banan dargaggoo Iyyuhel maqaa koo fi maqaa bulchiinsa magaalaa Ambootiin galateeffachuun barbaada. Nama gargaaruudhaaf umurii xiqqaa, umurii guddaa, jaarsa, jaartii ta'uun hin barbaachisu. Nama gargaaruudhaaf jaalala namaaf qabaachuutu murteessaadha. Dhugaadhumaan magaalli keenya sadarkaa kanatti dhaabbata akkasii argattee nama ishii keessaa baheen nama quuqama ummatummaa qabu nama akkasii horachuu ishiitiif magaalli keenya magaala carraa qabdu akka taate natti mul'ata. Egaa isin warri deeggarsa hin qabne, warri gargaarsa hin qabne, warri iddoo adda addaatti rakkoo adda addaa keessatti saaxilamtan guyyaa har'aa kana bifa akkasiitiin dargaggoon kun fedhii isaa kaka'umsa isaa irraa ka'ee hojii akkasii yoo hojjetee nutti agarsiisu hawaasa magaala keenyaa fi hooggansa magaala keenyaa akkasumas qaamolee hawaasa birootiif fakkeenya guddaa tokko ta'a jedhee tanaman. Kanarraa barannee nutis bakka jirrutti waan qabnurraa deeggarsa goonee dhaloota akkasitti daandiirratti kufee jiru kana kaasuun nurraa hin barbaadama amantaa jedhuun qaba jechuudha. Ambil kenal, cap-cap juga.